sheeticha areeda shaashoo hammata malaaxaa Saudi Arabiyaa irraa fuula TikTok guutuu torbee kana weeraruun yayyuu TikToktaroota waccisiis. Kun komantiin safuu gaati amantii kenna maqaa nyaati jechuu sheeticha arrabaan darbaas. Kun diyoot irra dalaguun ashaanguliitii gochuun itti qoos. Tokko sheerii godhuun sheetichi maraatee fire yoo qabaate hidhaa jechuun fuula TikTok guutuu waliin gaay. Faaxedhan tokko sheeka sirrii jirte dubbiin dhimma keetii eenyuun laallatu jechuun waan hamilee toran fakkaatu. Sheetichi dhibba yoo gorsan kuman xiqqaa. Nadhee karaa jallinna irra gorsitu malee qeerroo fi sheeka karaa rabbii irra gorsan dhagaa'u. Geemii dhiyootan Mubaarak Musammaa wajjin taphate gurbaan tokko dhufee leenca xiqqoo irratti darbinaan iyyansa inni Saudi Arabiyaa taa'ee ijoollee Dubaayiif Kaayiroo waccisiis. Xiqqaa guddaan hunduu rifatee itti mufatu sheeticha gurratti waan qicaan. Ammas guyyaa kaleessaa sa'aatii galgala magriiba salaatii xiqqo billiq jedhee rafuu achii utaalee ka'uun akka waan manfasii wayi itti dhufee sagalee faarfannaa pheenxeetiin fuula TikTok weeraare waan amantii jijjiire fakkaata. Fokkoraa shallalau ya xalaataa waree ሰው ተርፈአይ መስልም ኢኔግን አለው እስከዛሬ የሚንፈራው ሆነ የመስደንቅጠው እግዚአብሔር ብቻ ነው ጀቹን ኢጆሌ ሙስሊማ ሙፈቺሱፍ ኢጆሌ ጴንጤ ገመቺሱን ሼክ እራ ፓስተር ከማል አብደለ ጀቹን ጉያር ኢጆሌን ጴንጤ ዳረባሰ ጂር ዱቤን ከማል አብደለ ቦፈዲት ቀቦ ፍንጭ ተዲሱ ፊትዲት ዋን በረኸነ ኢትዋቅኒ ስትባሱ ወልማን ይላል